Akkam jirtu hordoftoota chaanalii kana har'ammoo isin hin mudatin malee osoo isin mudate osoo daa'ima keessan mudate bakka itti lubbuu daa'ima keessanii ofii keessan oolchuu qabdan bakka itti ofii keessan lubbuu daa'ima keessanii oolchuun dirqama isinitti ta'u irratti waa'ee jechuunis waa'ee mata duree tasa ujummoo qilleensaa seenuu wantootaa jechuun fe'amuu yookaan foreign body aspiration isa jedhamu kana irratti barnoota gabaabaan isinii qabadhee dhiyaateera hanga dhumaatti na hordofaa akkasumas peejii kanaaf subscribe follow like gochuun hordofaa. Wantootni tasa ujummoo qilleensaa seenuun qilleensa baafachuuf fudhachuu dhoowwuun daa'imman biratti baay'inaan ni mul'ata. Haa ta'u malee wanti kun nama umurii kamii irratti mul'achuu danda'a. Sababa ta'een wantoonni tasa ujummoo qilleensaa keenya keessa seenuun nu fe'uu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee parsantaan 75 daa'imman umuriin isaanii ji'a 9 hanga waggaa 4 ta'e gidduutti mul'ata wanti kun. Sababiin isaas daa'imman umurii kanaa jechuunis daa'imman umurii ji'a 9 hanga waggaa 4tti tokko daa'imman umurii kanaa wanta harka isaanii jiruu fi wanta lafaa fuudhan hunda gara afaanitti geergu. Kun wanta deemsa umurii guddinaa keessatti nama hunda mudatudha. Umurii kanatti daa'imman hundi wanta harkaan qaban hunda yookaan wanta lafaa ol fuudhan hunda gara afaanitti ergu. Kanaaf tasa ujummoo qilleensaa isaanii seenuu danda'a jechuudha wanta isaan lafaa fuudhan kun. Kana malees daa'imuu fi deemuu jalqabuun waa bira ga'u. Umurii ji'a 9tti daa'imman daa'imu yeroo daa'imman immoo waa dhaqanii harkaan fuudhu yeroo harkaan fuudhan immoo wanta gara afaanitti ergu. Kanaaf daa'imuu eegaluu fi deemuu jalqabuun akka isaan waan ta'e bira ga'anii lafaa fuudhanii akka isaan afaan of kaan eeyyama jechuudha. Inni gara biraan immoo daa'imman osoo nyaatanii taphatu akkasumas osoo nyaatanii kolfu akkasumas osoo nyaatanii fiigu. Kun hunda keenya biratti beekamaadha. Daa'imman akka nama gurguddaa tasgabbaa'anii nyaatanii taa'anii nyaatanii maal godhu suma waan ta'e waan isaan nyaatan afaan isaanii keessa jiru ni kolfu, ni odeessu, ni taphatu, ni fiigu. Kanaaf wanti kun immoo maal ta'a osoo nyaatanii yeroo taphatan yeroo kolfan wantoonni afaan isaanii keessa jiran sun tasa akka ujummoo qilleensa isaanii keessa seenuu isaan taasisa jechuudha. Akka fe'aman isaan taasisa jechuudha. Kana malees hanga naannoo waggaa 2tti ilkaan gara duubaa hin biqilchan waan ta'eef osoo wantoota hin bulleessin osoo afaan keessatti wantoota hin daakin liqimsu jechuudha. Maaliif ilkaan gara duubaan biqille taanaan immoo wantoota caccabuu qaban afaan keessatti wantoota daakamuu qaban daakuuf mijatu. Wantoonni afaan keessatti daakamuuf mijanne kun immoo tasa liqimsan tasa gara ujummoo qilleensaa seenuu danda'u jechuudha. Kanaaf sababoota kanaaf daa'imman umurii kanatti argaman wantoonni tasa ujummoo qilleensaa isaanii keessa seenuu danda'u jechuudha. Akkasumas daa'imman yeroo tasa waa ujummoo qilleensaa isaanii keessa seenu humna cimaan qufaanii of keessaa baasuu hin danda'an. Namni guddaan maallaa tarii amma fakkeenyaaf namni guddaan waa nyaatu tarii waan ta'e ujummoo qilleensaa isaa yoo safe humnaan qufa'ee qufaan humna qabu kun waan sun somba isaa keessa darbatamee akka ba'u taasisa. Haa ta'u malee daa'imman ciminni qaama isaanii kanaaf hin geenye waan ta'eef wanta ujummoo qilleensaa isaanii keessa seene qufaanii humnaan darbatanii hin baasani. Kanaaf wanti sun akka inni gara sombaatti gad fagaatu taasisa jechuudha. Akkasumas immoo ujummoon qilleensaa daa'immanii dhiphaa waan ta'eef waan xiqqootu guutummaatti cufuu danda'a. Ujummoon qilleensaa keenya tiraakiyaa, biroonkaas kan jedhamu kun yeroo umuriin dabalaa deemu bal'inni isaanii dabalaa deema. Kan daa'immanii dhiphaadha jechuudha. Kanaaf waan xiqqoo tokkotu seenee guutummaa guutuutti cufuu danda'a. Kanaaf daa'imman salphaatti fe'amu jechuudha. Fe'amuun qilleensa fudhachuuf baasuu dadhabu. Sababa kanaaf daa'imman waggaa 5 gadiif wantoota salphaatti ujummoo qilleensaa seenuu danda'an kanneen akka karameellaa akkasumas kanneen akka mastiikaa wantoota akkasii kennuun hin eeyyamamu daa'imman waggaa 5 gadiif. Maaliif karameellaa osoo hin daakin dingata tasa gara ujummoo qilleensaa isaanii keessa seenuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo mastiikaa osoo afaan keessatti baatanii hin kolfuun taphatu yeroo kana wanti sun tasa akka inni ujummoo qilleensaa isaanii keessa seenu taasisa. Akkasumas wantoota iji isaanii nyaataman kanneen akka ocholoonii, kanneen akka ataraa, kanneen akka baaqelaa, kanneen akka boqqolloo wantoota iji isaanii nyaataman kana daa'imman waggaa 5 gadiif osoo hin caccabsin kennuun sirrii miti osoo hin daakin jechuudha. Maaliif wantoonni kun tasa ilkaan akkuma sila jenne daa'imman umurii kanatti ilkaan isaanii gara booda waan hin biqilleef caccabsanii nyaatan. Kanaaf fayyaalessuma isaa liqimsuu yaadu yeroo yaalan kanatti immoo tasa ujummoo qilleensaa seenachuudha. Kanaaf daa'imman waggaa 5 gadiif wantoota iji isaanii nyaataman kanneen akkasii osoo hin daakin kennuuniif sirrii miti.
akkasumas immoo sibiilota kanneen akka santiimaa, baatiraa xixiqqoo akkasumas immoo wantoota bareedinaaf keewwatamanii fi kan kana fakkaatan seenuu danda'u jechuudha tasa. Kanaaf wantoota akkasiis akka isaan santiima kiisitti baatan akka harkatti baatan eeyyamuu hin qabnu. Wantoota baatirii xixiqqoo akkasumas wantoota daa'imman ittiin taphatan kanneen akka biyyii, kanneen akka callee adda addaa kanneen akkasii kun daa'imman harkatti baatu taanaan yeroo hundaa daa'imman harkatti baatanii turanii afaan isaanii keessa kaa'u. Yeroo afaan isaanii keessa kaa'anii wanti kun tasa akka ujummoo qilleensaa seenuun fe'aman isaan taasisa jechuudha. Kanaaf umurii waggaa 5 gaditti wantoonni akkasii hin eeyyamu. Kanaafuu maatiin maal gochuu qabu? Wantoota armaan olii kanneen akka mastiikaa, kanneen akka karameellaa, kanneen akka sibiilota adda addaa wantoota akkasii kennuuf hin qabanii, akka isaan baatan eeyyamuu hin qabanii. Kanneen nyaataman immoo kanneen akka ataraa, baaqelaa, boqqolloo, ocholoowwan akkasii erga daakanii booda kennuufi, erga caccabsanii booda kennuufi malee osoo hin caccabsin kennuun sirrii miti jechuudha. Daa'imni tokko akka waan tokko gara ujummoo qilleensaa isaa seeneen baay'inaan ni qufa'a. Akkasumas immoo mallattoo fe'amuu yookaan mallattoo hudhamuu ni agarsiisa. Yeroo baay'inaan qufa'u kana wanti sun ujummoo qilleensaa isaa keessaa ba'uu ni danda'a. Baay'inaan qufa'uun humnaan darbatee baasuu ni danda'a jechuudha wanta sana wanta ujummoo qilleensaa isaa seene. Yeroo kana hin baane taanaan wanti sun gara sombaatti gadi siquun ujummoo qilleensaa gara gadi keessa seenee taa'uu danda'a jechuudha. Yeroo gara ujummoo qilleensaa gara gadi seenu immoo maal godhaa? Ujummoo qilleensaa san guutummaatti ni cufa. Akka isaan qilleensa fudhan hin baasne taasisa. Akkasumas immoo ujummoo qilleensaa yookaan tiraakiyaa biroonkasa jennu kan ni madeessa. Akkasumas ni dhiigsa. Madeessuu, dhiigsuu, cufuun kun immoo rakkoo qilleensa fudhachuu baasuu irratti rakkoo cimaa uuma jechuudha. Kun booda dhibee cimaaf isaan saaxila. Kanaafuu amma danda'ametti akka rakkoon kun hin uumamneef dursanii wantoota jedhaman kana raawwachuu qabu jechuudha maatiin. Erga wanti kun uumamee booda immoo erga tasa waan tokko tasa gara ujummoo qilleensaa isaanii seenanii booda immoo battalumaan maatiin osoo yeroon fudhatiin osoo yeroo tokkitti hin turin immediately baasuu yaaluu qabu jechuudha. Akkamiin baasuu yaaluu qabu? Akka armaan gadi. Daa'imni akka tasaa waa ujummoo qilleensaa isaa seenaan akkaataa itti gargaarsa jalqabaa baafamuu qabu garaagara. Kanneen waggaa tokko gadiif kanneen waggaa tokko olii haala garaagaraatiin baasuu yaalla. Kanneen waggaa tokko gadiif haala kanaan ni yaalla. Jalqaba afaan daa'imaa keessa ilaalla. Maaliif tasa yeroo wanti sun ujummoo qilleensaa seenu hin qufa waan ta'eef yeroo qufaan isaan immoo baasuu waan danda'aniif wanti sun ol deebi'ee afaan keessa jira kan jedhu afaan keessa ilaalla. Quba keenya yoo jiraate hin baasnaa, yoo hin jiru ta'e immoo maal goona? Gad deebisneeti dugda daa'imaa garaa daa'imaa jilba keenyarra keenya gad deebisnee dugda keessa harka keenyaan dugda isaarra si'a 5 dugda irra rukkunna. Si'a 5 rukkunnu kana waan sun gara afaanii waan dhufuu danda'uuf erga si'a 5 rukkunnee booda afaan isaa keessa qubaan ilaaluu qabna. Yeroo kana immoo hin baane taanaan maal goona? Daa'ima sana ol galgashinee laphee isaarra si'a 5 ammas gad dhiibna jechuudha quba keenyaan akka suura kana irratti taa'een. Yeroo kanas ammas wanti kun dhufee afaan keessa waan jiraachuu maluuf erga kana goonee booda si'a 5 afaan keessa ilaaluu qabna jechuudha wanta kana. Mee wanta kana bifa viidiyoodhaan ilaaluu waan qabnuuf sirriitti baruuf haala armaan gadiitiin gurgly sounds. If this was happening, then the first thing you need to do is just support your baby's head and tip them forwards, and I'm going to give them what we call back blows. With your baby in this position, gravity is on your side. You can see their head is lower than their bottom, and then with the heel of my hand, I'm going to give them a blow between their shoulder blades. So I'll demonstrate for you now. If it's not come out, then I'm just going to try again. And keep going until it comes out. What the back blows do is they create a vibration and pressure within the airway, which will hopefully force the object out. If they've not worked and I've done 5 back blows, then there is something else that you can try. So turn your baby over, supporting their head still, and still keeping them resting on your knee. And then in this position, with 2 fingers, right in the center of my baby's chest, I'm going to give them what we call chest thrusts. And it's a very quick, fast push down. If it's not come out, again, just keep going. What the chest thrusts do is they will hopefully squeeze the air out of their lungs and push the object out of the way.
kanneen umuriin isaanii waggaa tokko ol ta'aniif ammoo maal goona ududduubaan deemneet daa'imni xiqqoo waggaa tokko naannoo waggaa 2-3 yoo ta'e daa'ima sana jilbeeffachiisne yookaan immoo ofumatti qabuudhaan haala suura kana irratti argitaniin harka keenya lamaan garaa jala galchine harka keenyaan wal qabannee ofitti butuu qabna jechuudha. Dugda daa'ima sana yeroo ofitti bun waan sun somba keessa darbatamee ol ba'a. Si'a meeqa si'a 5 bubbutna si'a 5 kanatti hin baane taanaan daa'ima garaan ciibsine akka sosorroo lammaffaa irratti argitan kanaatti laphee daa'imaa harka lamaan si'a 5 ammas gad dhiibna jechuudha. Erga akkas goonee booda afaan daa'imaa keessa ilaalla haala kanaan hin baane taanaan ammas wal goona daa'ima sana akka dudduubaatti akkasuma marsaa jalqabaatti deebina jechuudha. Kanas immoo viidiyoodhaan haa ilaallu. Clench your lower hand in a fist, grasp your fist with your other hand and pull sharply inwards and upwards. Repeat up to 5 times. Check their mouth. If they're still choking, wanti kun wanta baay'ee murteessaa ta'edha. Haala kanan lubbuu daa'immanii tasa dhibuun tasa dhabuu hambisuu dandeenya jechuudha. Akkasumas haala kana goone daa'imni sun wanti sun afaan daa'imaa keessa yookaan ujummoo qilleensaa daa'ima sana keessa hin baane taanaan atattamaan gara mana yaalaa geessuun meeshaa adda addaa gargaaramuun akka ba'u taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Galatooma barnoonni isin qabadhee jiru irraaf kanuma chaanalii kana subscribe gochuun hin dagatinaa.